Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Har'a ana dasuu duulaat oduu isinitti himaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo barattoota ganna boqonnaa irra jiran olola barsiisuudhaaf karoora baafate. Akka karoora dabballootaaf bahe kanaatti ganna kana barattoonni manneen barnootaa dhaabbilee olaanoo marti siyaasaa fi waa'ee lola Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu leenjifamuudhaaf jiru. Itoophiyaan guddachaa akka jirtu Dimokiraasiin biyyattii keessatti dagaagaa jiraachuu biyyattiin bara dhufu miseensa mana maree gola nagaa eegdotaa mootummoota gamtoomanii ta'uun injifannoo siyaasaa fi dippiloomaasii akka ta'e adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon farreen uummataa akka ta'an dhiyeessuu fi lola Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu dargaggoota amansiisuudhaaf qabxii leenjiidhaaf qabaman keessa jiru jedhe oduun keessa mootummaatii bahee nu ga'e. Kana milkeessuudhaaf hanga aanaa hundaatti barattoonni akka lakkoofsa gi'iziitti adoolessa 4tti waajjira dhaabaatti galmaan dirqamni darbee beeksisuunis bahuu eegaleera. Oromiyaa gama dhiyaa godinoota kan akka Shawaa dhiyaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti waraanni Itoophiyaa guddaan magaalota keessatti qubataa jira. Namoota hidhaa jiru. Jimaata kaleessaa godina Shawaa dhiyaa magaalaa Gincii keessatti mormiin uummataan gaggeeffamaa oole. Mootummaan immoo nama tokko qawweetiin ajjeeseera. Fincila xumura gabrummaa bifa haaraatiin sadaasa bara darbee kan qabsiifte magaalaan Gincii gaafa adoolessa 8 bara 2006 kaleessas mormii keessummeessaa oolte. Qindoomina qeerroo fi sabboontota achiitiin mootummaa irratti hiriirriin mormii sun itti fufiinsa mormii baatii 7 deemaa jiruuti jedhame. Hidhattoonni mootummaa namoota hiriira ba'an irratti dhukaasa bananii isaan keessaa nama Asheetuu Warquu Morodaa jedhamu battalumatti ajjeesaniiru jedhe oduun nu ga'e. Guyyaa guutuu mormiin gaggeeffamaa ture waraanni immoo warra hiriira ba'an qawweetiin bittinsanii namoota hidhaa turani. Kana irratti gara bulchiinsa aanaa Ginciitti bilbilee har'a nama deebii nuuf kennu hin arganne akkuma arganneen kan dhiyeessinu ta'a. Poolisii fi warri tikaa dargaggoota dhageettii qabu jedhaman Amboo fi naannoo isheetii kaleessaa fi har'a qabanii hidhaa oolan. Hanga oduun kun qophaa'etti yoo xinnaate qeerroon 5 qabamanii eessa akka jiran hin beekamne. Maqaa namoota qabamanii kanaa dabaafachuudhaaf maddeen keenya kan duukaa bu'aa jiran hoggaa ta'u Farajaa kan jedhamu Waddeessarraa warra qabame keessaa tokkodha. Sababiin itti qabamaa jiran immoo fudhatama qabuu fi fincila kaasuu hin oolanii jedhamaniitudha akka madda keenyaatti. Kanarratti poolisii fi bulchiinsa achiitti bilbilee nama bilbila kaasuun arganne. Naqamtee Gimbii Dambii Dooloo fi Giddaa keessatti fincilli jabaan mootummaa irratti deemaa jira jedhame. Waraana Naqamtee keessa qubatte irratti dhiyeenya boombiin darbatamee ture. Mootummaan immoo dargaggoota achii hanga har'aatti ukkaamsaa jira. Firaa'ol Biqiltuu Daawwitii fi Ooliyaad kan jedhaman dargaggoota Oromoo torbee kana keessa achi buuteen isaanii hin baramne keessa jiru. Gimbii fi Dambii Doolloottis diddaan dargaggootaa fi uummataan qindaa'ee cimee deemaa jira jedhame. Horroo Giddaa ayyaanaatti torbee kana keessas barattoonni mormiirra turan. Achuma Giddaatti qondaalli Tigree tokko ajjeefameera jedha oduun nu ga'e. Maqaansaa garuu nun geenye. Arsii fi Baalee keessatti gaafa ayyaana Iidaa mormiin godhame mootummaa Itoophiyaa irratti. Godina Arsii magaalaa Asaasaa fi Dodolaatti qeerroon karaarra naanna'anii dhiichisaa turani gaafas. Dargaggeessonni Oromoo naannoo fi magaalaa jiraatan bakkoota lamaanittiyuu walitti bahanii bilisummaan urgaa'ee adda waa'ee daadhi'uu hin feenuu agaazii nurraa haa bahuu jechaa sirbaa turani. Kora bittinneessaa kan jedhamu waraanni mootummaa immoo hedduun bakka lamaanittuu ergamanii magaalaa raasaa turanii jedhame. Oduma walqabateen gaafa ayyaana Iidaa Arsii magaalaa Roobee Kofalee fi Qoree keessatti qeerroo fi qeerrittiin baadiyyaa fi magaalaa yaa'anii mootummaa irratti sagalee mormii dhageessisaa magaalaa keessa deemaa turan. Mormiitti fufiinsa fincila xumura gabrummaa bara darbe baatii sadaasaa keessa ka'e kun godina Baalee magaalaa kan akka Salqaa, Roobee, Gaasaraa, Gooroo, Barbarree, Haroo Dumaal, Haroo Dibbee keessatti illee bifa ho'aatiin bahanii mootummaa Itoophiyaa abaaraa oolani.
warri baadiyyaas kan duraan achumatti bakka masgiidni jirutti salaatan bara kana gara magaalaatti yaa'anii waliif tumsuudhaan wayyaaneen nun bulchuu hanga dirree qabsootti deemneef falmanna bilisummaa feenaa jechaa oolanii. Shirkaa fi barbarreetti namoota hedduutu waraanaatiin hidhamaniiru jedhe oduun achirraatii nu gahe. Dhumarratti. Kaleessa masaraan pirezidantii Sudaan kibbaa qawweetiin reebamaa oole loltoonni mootummaa 5 lola sanarratti du'aniiru jedhame. Pirezidantii Salvaa Kiir fi ittaanaa pirezidantii biyyattii Riek Machaar masaraa keessa osoo dalagarra jiraniiti duubarraan lolli hidhattootaan kan irratti baname. Warri lola sana banan immoo hidhattoota mormituu SPLM jedhamuuti. Dhukaasni har'allee dhagaamaa oole naannoo sanatti. Pirezidantii Kiir fi Machaar battaluma nagaan haa bu'u jechuudhaan waamicha godhaniiru kan jedhe Aljaziiraadha. Kiir fi Machaar waggaa 3 wal haadhaa bahanii dhiyeenyadha ture kan isaan nagaa buusanii waliin dalaguudhaaf deebi'anii masaraa Jubaa keessatti kan wal argan. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Karaa raadiyoon bilisummaa Oromoo falmuu feetu. Hireen gaarii kun amajjii tokko bara 2014 irraa eegalee raadiyoo sagalee Oromoo biratti kan argamudha. Kaayyoon raadiyoo sagalee Oromoo uummata Oromoo gidduutti wal qunnamtii fi wal hubannoon akka jiraatu taasisuudha. Madda walaabuu miidiyaa faawundeeshinii jalatti kan hojjetu raadiyoon sagalee Oromoo Oromoota Oromummaaf hojjetaniin torbaanitti guyyaa 3 daqiiqaa 30 tajaajila odeeffannoo kennaa jira. Tajaajila saatalaayitiif immoo waggaatti doolaara Ameerikaa 20,000 baasaa jira. Maddi baasii kana immoo buusii fi kennaa miseensotaa fi deeggartootaati. Ammas kanneen karaa raadiyoo bilisummaaf tokkummaa Oromoo falmuu feetan hireen gumaachaa qophaa'ee jira. Kanaaf adoolessa 8 haga 18 bara 2016 gidduutti akka gumaachitan kabajaan isin gaafanna. Bulchiinsa miidiyaa madda walaabuu faawundeeshinii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii har'aa keessatti dhimma jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu irratti kan xiyyeeffatu qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera. Mata dureen qophii kana saba waan qabu eeggatutu waan barbaadu argata jedha itti dhiyaadha. Amajjii tokko bara 2014 raadiyoon tokko biyya alaarraa gara Oromiyaaf naannoo ishiitti kallattiin sagantaa adda addaa dabarsuu eegale. Adeemsa raadiyoon sun keessa darbee fi akkaataa itti hojii eegale daayireektariin jaarmichaa obbo Aliyyii Galatoo VOA Afaan Oromoo wajjin waan ibsan kuusaa keenya keessaa akkanatti si yaadachiifna. Dhaabni madda walaabuu faawundeeshin jedhamu amajjii tokko bara 2014 kaasee raadiyoo sagalee Oromoo jedhamu jalqabuuf kan jiru ta'uu beeksisee jira. Dhaaba bu'aa argachuuf hin hojjenne kana Oromoota muuxannoo gaazexeessummaa qaban kanneen Ameerikaa fi addunyaarra faca'anii jirantu walitti dhufuudhaan jalqabaa jedhu daayirektarri dhaaba kana obbo Aliyyii Galatoo Awustiraaliyaarra tujubee taasofsiisa. Akkuma nama biyya baqatee biyya ormaa jiru tokkotti biyya keenya akka nama yaadatu tokkotti biyya keenyaaf maal goona waan jenneeti yeroo adda addaatitti waa adda addaa dalagaa turre ammatti ammoo duullini karaa miidiyaatiin saba Oromoo irra deemaa guddaa waan ta'eef lolli gara miidiyaatiin illee akka malee waan deemaaruuf yaada Oromoo ilaalcha Oromoo rakkoo Oromootiif jabeenya Oromoo Oromootaan miidiyaa Oromoo irratti dhiyaachuu qaba yoo kanan taane taate wanti Oromoo akka maletti dhiyaataati rakkoo adda addaa uummata Oromoo keessatti dabalaa deemuu waan danda'u jecha akka Oromootitti yaada Oromootiin miidiyaa Oromoon qabaachuu qaba kan jedhurraa namni 8 walitti dhufneeti boodarraa nama 16 taaneerra ammoo dhiyeennatti gara nama 190 ofitti dabaluuf deemna jechuudha. Raadiyoon sagalee Oromoo jedhu kun eessarraa darba obbo Aliyyi? Raadiyoon kun Beeljeemii oofisa Ameerikaa illee qabanii Waashingtan DC fi Mayaamii qabanii bakka adda addaa irraa hojjetan jechuu qilleensa irratti karaa intarneetiitiin hojjanneeti namni tokko ediitii godheeti sarvee irratti uploadii godha jechuudha. Waajjirri isaa guddoon yookaan maadheen isaa eessa maadhiffate? Maadheen isaa Waashingtan.
ati ofii keef biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatta warri kaan immoo kutaalee adda addaa keessa yookaan biyyoota adda addaa keessa jiru attamiin qindoominaan waliin hojjettu? Nu baay'een keenya ijaan wal arginee hin jirru qilleensuma irratti walgeettiillee geggeessinaa waan hojjennu mara teknooloojiin toleera amma nam Melbourne jira namni gariin Hoolaandi jira gariin Ingiliiz London jira Kanaadaa jiranii Ameerikaa keessa isteet adda addaa jiranii haa ta'u qilleensarra walitti dhufneetuma karaa teknooloojii fayyadamneeti yaada keenya akkasuma walitti qabnee waa hojjennullee qilleensumarra hojjenna itti dabarsinullee qilleensa teknooloojii fayyadamneeti waan maraa hojjenna jechuudha. Dambalii kamirratti darba? Meetirbaandii 16. Yoo darbeen booda websaayitii keenyarra ta'a oromovoice.org irra jira waan darbumaa achirra kenna jechuudha poodkaastii gooneeti. Sagaleen Oromoo kan jedhu raadiyoon keessan kuni maalirratti fuulleffata maalirratti hojjechuuf jira? Sagantaa gara 6 qabnaa tokko tibbaana current affairs jechuun waan yeroo ammaatitti ilaalcha Oromoo miidhuu danda'u fayyaduu danda'u addunyaa kana keessa waan deemu dhiyeessu kaayoo jedha. Kaayoon siyaasaa irratti aadaa irratti afaan irratti seenaa irratti mirga ilma namaa irratti hundeeffama. Hundeen ammoo waa'een akka diinagdee irratti waa'ee lafaa irratti waan qilleensaa irratti waan uumamaa irratti hundeeffama. Mala jireenyaa jedha waa'ee amma saayinsii teknooloojii dandeettii qarooma adda addaa kanneen beektota Oromootiin akkaatatti mala jireenyaa uumaniiti jiruu kanatti jiraatan dhiyeeffama. Kun dhimma fayyaati. Silaa sawwaa ibsuun qabu kun ammoo waaree marii jedha namni adda addaa yaada Oromoo keessa jiru yaada adda addaa yoo jiraate namni adda addaa walitti dhufeeti yaada kana wal mari'ata sagantaan keenya kanneen fakkaata jechuudha. Sagantaan keessan torban keessaa guyyaa guyyaatti hagama gamitti darba? Torbaanitti guyyaa 3 darba guyyaa hojii duree harbaa fi roobii sanba diqqaa darba sa'aa 7 haga 7 walakkaa jechuudha guyyaa 3. Ganama ammoo galgala? Galgala sa'a 7 PM. 7 kaasee amma meeqaatti? 7 haga 7 walakkaatti. Sagantaan keessan waan hedduu irratti qiyyaafateetu kan inni hojjechuudhaaf akeeka qabu akkasiin amma naaf ibsitanitti. Fakkeenyaaf miidiyaan tokko oduu walitti qindeessee gabaasuudhaaf yookaanis immoo oduu qabatamaa dabarsuudhaaf oduu gabaastota barbaachisaa haala biyya keessa jiru oduu gabaastota qabdu moo attamiin argattanii walitti qindeessitanii gabaasuuf qopheettirtu? Hin qabna nama biyya adda addaa keessaa biyya ollaatiillee biyyaallee nama hin qabna ammoo adaduma sagantaan keenya babal'ataa deemu nama irratti dabalaa deemna karaa biraatiin tiwiitarii qabna feesbuukii qabna karaa teknooloojii namni yaada jiru akkaataa nu akka salphatti dabarsuu danda'u qopheessineerra mala adda addaa dhoofneerra akkaataa oduu addunyaa kanarraa itti funaanneeti uummataatti dhiyeessinu mala adda addaa dhoofneerra nama hin qabna biyya keessaallee biyya ollaatiillee. Hamma yoonaatti erga miidiyaa kana labsuudhaaf qophaa'utti kaatanii as namoota biraa deebii argataa jirtu waa'ee miidiyaa kanaa? Namni hedduun baay'ee gammachuu guddaa qaba. Maaliif namni Oromoo akkaataa itti wal arginuu hin dhabne rakkoo keenya namatti himanuu hin dhabne waan mooyyalee ta'e qaamboon jiru hin dhaga'u waan amboon ta'e haniyyaa jiru hin dhaga'u. Kanaaf miidiyaan jiraatee karaa saniin nu akka wal qunnamnu godhuun keessan kun yaada baay'ee bareedaa yeroo kanattis keessattuu guddisee barbaachisa jedhaniiti fiidbaakkii telefoonaan illee warri nu qunnaman namoota hedduu jechuun namoonni adda addaa fiidbaakkii ulee adda addaati argatanii akkasuma waan akka websaayitii kanarratti feesbuukii irratti deebii babbareedaa waan nama jajjabeessu hamilee keenyallee jajjabeessee akka jabaannee hojjennu nu godhu namni nu kennaara. Fakkeenyaaf warra biyya keessa jiran dhaqqabuudhaaf caasaan intarneetii yookaanis immoo marsariitiin argachuun baay'ee ulfaataadha. Hojiin miidiyaa immoo garri caalaansaa kan inni hojjetamu keessumaa biyyootii adda addaarraa yeroo walitti dhuftanii hojii kana walitti qindeessitan hojii jabaa ta'uu mala isin sooshaal miidiyaa yookaan caasaa uummataa kanaan wal arguu dandeessu warra biyya keessaa isinii wajjiniin hojjetus akkasuma marsariitii irratti yookaanis feesbuuk tiwiitar waan akkasii irratti wal arguuti isinirra jiraata bilbilumtillee yeroo hedduu nama rakkisa isa kanaaf immoo madda galii nama barbaachisa sababa ta'ee fi miidiyaan isin hundeessitan kun maddi galii isaa maali? Nu ufumarra hundoofneeti horii ufumaa walitti qabnee jalqabneerra ammoo nama fiidbaakkii namoota irraa dhageenye waan kanaaf barbaachisu isin gargaara jedhee namni magaalaa marattuu abdii nu kenneera ammoo dhaabni nu ijaarre kun non profit organization waan ta'eef
fandii adda addaa biyya adda addaa keessa jiru kanarraallee fandii adda addaa appilaayi gooneet akkaataa horiitti burqisiifneet waan kana ittiin gargaarru malli adda addaan jirra. Yeroo waan kana goonu ji'a 8-9 nurraa fudhate addunneetuma kaanee miidiyaan bannan jenne haala kana maaltu jira, akkamitti deemuu danda'a, rakkoo akkamitti nu mudata, wanti kunuu barbaachisaa jennee waan barbaachisu kana dokumentoota adda addaa qopheessinee mala barbaachisu waan maraa irraa hojjannee kaaneeti waan kana gabbaasuu fi armaan baane malee waan ta'amuu qabu maraa itti ilaallee yaanneet waan kana hojjechuu hin dandeenya ka jedhurraa waan kana baane. Ammoo waan maraa waan goonullee baafneeti miidiyaa irratti dubbachuun illee xiqqoo rakkisa. Haa ta'u qophiin barbaachisu godhameera jechuun waan kana dalaguuf. Rakkoo miidiyaa ilaalchisee keessumaa reediyoo fakkeenyaaf isin gara biyyaatti kan isin tamsaasuudhaaf qophaa'utti jirtan yeroo hedduu reediyoon gara biyyaatti darbu keessumaa biyyooti alaarraa gara biyyaatti yeroo darbu haala siyaasaa yookaanis wanta ijoo ta'e yeroo tuqamu yeroo inni ukkaamsamutu jira. Reediyoo ukkaamame sana immoo deebisanii dambalii gara biraarra gorsuudhaaf ammas rakkina ta'uu danda'a. Isa kana yaada keessa galchitaniittu? Akka gaarii malee maaliif yeroo waan kana dalnu waan amma maal faatu waan kana dhaabuu danda'a, maal faatu rakkoo akkamii seenuu dandeenya waan jennu keessaa tokko waan kana mootummaan Itoophiyaa bilookii godhuu hin danda'a. Akka namni hin dhageenye akkuma armaan dura sooshaal miidiyaa ta'ee reediyoo ta'ee televezyiinii adda addaa bilookii godhu kanallee wanti inni dhoogginee fi hin jiraatu. Kanaaf mala adda addaa hin qabnaa akkamitti waan kanarraa hafuu danda'a yoo bilookii ka ta'u taate jechuun yoo kan goonillee taate gaarii yoo godhan ammoo mala adda addaa qophii adda addaa hin qabnaaf. Tole egaa miidiyaadhuma Oromoo ilaalchisee ergaan dabarsitan yoo jiraate akka bu'uursaa raadiyoo sagalee Oromootti. Dhaamsee an qabu yoo jiraate uummanni Oromoo waan jiru bakka jirutti walii dabarsee akka namni biraa dhaga'u godhuun dirqama san fudhateeti waan jiru waan naannoo isaatti ta'e waan hamaas ta'e waan gaarii akka karaa danda'ameen telefoonaan ta'e feesbuukiin ta'e karaa isaa danda'ameen akka dhaamsanu dhaqqabsiisu gaafannaani. Miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromooti. Yaada Oromootiin dabarsina jennee hojjetaarra. Kanaafuu warri qoodarraa fudhachuu barbaadan nuqunnama websaayitiin keenya Oromoo voice.org achirra dhaqaatii akkaataatti nuqunnamtan achirra jira. Nuqunnamaati qoodarraa fudhadhaa isiniin jenna. Obbo Aliyyii Galatoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoo waa'ee miidiyaa keessaniitiif immoo itti milkaa'aa jennaa baga gammaddan. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa isinillee hiree waan kana waan nu kennitan. Yaadannoon kun egaa yeroo raadiyoon sagalee Oromoo hundeeffamu kan VOA irratti darbee turedha. Yeroo sanarraa eegalee haga yoonaatti waggaa 2 walakkaarraa raadiyoon kun otoo addaan hin citin torbaanitti guyyaa 3 dambalii gabaabaadhaan daqiiqaa 30 oduu fi qophiilee garaagaraa dabarsaa yoo nagayeera. Kutaa lammaffaa sirba kana boodatti deebina waarii gaarii. Jabbii rooba keessa jalan dhaabbatanii Mubsi daangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maalu tuqanii Oromoon galaana littiisanii galaana littiisanii galaana Oromoon galaana littiisanii galaana littiisanii galaana Sikki jalaa Abbaan biyyaa keessi nyaachuu obsanii buluu sodaadha seetee obsa fixaatee keessi nyaachuu lafti lafeedha yaa gatee otoo jirruu lafa nun dhaaltu dubbii sobaa laban suufannu madaa qabnaa hin araaramnu sodaatu du'aan oolu lubbuun luba qeerroodha dubbiin gurra nu fuutee garaan nu qubataadha garaan nu qubataadha.
gara ka'ee qotee bulaani faana kawallaani kana gara otoo waratee qabu kadhaana gubbaa karra moon qomarraan citu yaagaam taalola qeerroo konseera wal abdata isaatti gaafa roorroo konseera wal abdata moon gaafa roorroo jeejali mee jeejali bulloodee jeejali tiyaabal waraani diinagee jeejali mee jeejali inni lafa yaa kumaan obbolaagee yeroo kanatti raadiyoon kun akka kaayyootti kan qabatee hojii eegale uummata Oromoo gidduutti wal qunnamtii fi wal hubannoon akka jiraatuuf oduu fi sagantaalee dabarsuu irratti xiyyeeffateeti. Oduuf sagantaan raadiyoo sagalee Oromoo irratti darban kan dantaa saba Oromoo tiksan kan seera gulaalaa jaarmichaa eeganidha. Xiyyeeffannaan keenya inni guddaa uummata hiree odeeffannoo bal'aa hin qabne bira ga'uudha. Isaan kana jechuun uummata keenya kan biyya Oromiyaa fi naannoo Oromiyaa bakka baadiyyaa kan qunnamtiin adda addaa hin jirre warra jiraatan akkasumas kanneen akka waraana bilisummaa Oromoof qabsoo olaanaatti jiran kan ilaallatu. Qopheessitoonni raadiyoo sagalee Oromoo dantaa Oromoo fi seera gulaalaa raadiyoo sagalee Oromoo irratti hundaa'anii qophiin isaan qopheessan uummata biratti akkamitti ilaalama? Qophii keenya kan ilaallatu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo TV irratti yaada isaan kennan keessaa gariisaa sin dhageessifna. TV ta'es akkasumas reediyoo Saabaa sagalee Oromoo ta'e warroonni irra hojjettan hundi keessaniyyuu baay'ee nu gammachiiftanii haaluma kanaan nu jabaadhaa haaluma kanaa uummata nu dammaqsaa Aliyyii Galatoo sagalee Oromoo irra kan dalagu Liban Gadaa Bareentoo akkasumas TV Oromoo kan sagalee keenya ijaaf gurra ta'e yeroo ammaa kana ummata Oromoo dammaqsaa jiruun galanni keessan bilisummaa haa ta'u jajjabaadhaa nu jajjabaadhaa haaluma kanaa itti fufaa injifannoo ummata Oromooti bilisummaan ni dhufti dhiigaan ni finnaa nuti oboon jabaanni irraa jabaadhaa isinis miidiyaan waraana tokko akkuma waraanaatiin laallaa isinis nu bira jajjabaadhaa nutis waan jirruun humna keenya isin bira jirra injifannoon ummata Oromoof jedhe. Sagalee Oromoo madda olaabuu Alii Galatootiinis jabaadhuu hojiin kee hojii gaariidha rabbi irra si haa bulchu jajjabaadhuu galanni keetis bilisummaa haa ta'u jechaati akkasumas sagalee Saabaawotiinis galatoomaadha yoomiyyuu nutis kan of duubatti hin deebineef fuuldurri keenya ifaadha ifa boruusan kan abdanneedha jedha. Hawaasni biyya adda addaa keessa jiranis raadiyoo sagalee Oromoo irratti yaada qaban yeroo adda addaatti ibsachaa jiran. Reediyoon sagalee Oromoodha jaarmiyaa madda olaabuu faawundeeshin ijaaramee jiru tajaajila guddaa uummata Oromoodhaaf kennaa jira yeroo ammaa kanatti. Sagaleen reediyoo sagalee Oromoo kun biyyatti keessattuu uummanni keenya baadiyyaa keessa jiru waboon dirreerra jiru carraa kamiinuu warri biyya alaa jiran illee taanaan sadarkaa intarneetii irratti weebsaayitii irraa argachuudhaan tajaajila guddaa uummata keenyaaf kennaa jira. Odeeffannoo barbaachisaa ta'e golee Oromiyaa keessaa hundaa funaanee kan teekinooloojiin fide hundaa walitti qabuudhaan saba keenyaan uummata keenyaan ga'aa jira waan ta'eef irra caalaa uummata keenyaaf yeroo ammaa kanatti yerootti dheebuun miidiyaa jiru kana keessatti Oromoodhaaf tajaajila guddaa kennaa jira. Kan gabbifamuu qabu kan uummanni keenya illee bira dhaabbachuu qabu keessattuudha rakkinni guddaan yeroo ammaatti hamma nuti hubannoo irraa qabnutti miidiyaan kun saatalaayitii bitatee horii waggaatti kaffalee ji'a sadii kaffalanii dabarsaa jiru waan ta'eef maallaqa barbaada humna namaa barbaada sabni keenya karaa danda'een bira dhaabbachuu akka danda'utti yaada isaa walitti fidee humna walitti qindeessee gabbifachuu qaba. Hanqinni jiru addatti illee waan hin jiru garuu guyyaatti torbanitti guyyaa 3 darba kana ol kaasuudhaaf hawwii guddaa jira namni keenya barbaada fedhii qaba sana guutuudhaaf garuu tokko maallaqaan uummanni keenya bira dhaabbachuu danda'u jira lammaffaa humni namaallee isaan barbaachisa warri ogumaa gaazexeessummaa qabanii biyyoota diiyaasporaa adda addaa keessatti faca'anii jiran har'a teekinooloojiin hundumaayyuu mijeessee waan jiruuf sana hundaa walitti qindeeffamee hojjechuu waan danda'uuf reediyoo sagalee Oromoo bira akka dhaabbatan ammallee yaada mataa kiyyaan dabarsuu barbaada.
kanarraa kanaaf tajaajila guddaa uummata keenyaaf kennaa jira. Odeeffannoo bareedaa dabarsaa jira. Dhimma qabsoo Oromoo irratti illee haala barbaachisaa ta'een uummanni odeeffannoo gahaa akka argatu gochaa jira waan ta'eef baay'ee gaariidha, bareedaadha, jajjabaadha. Warri sagalee reediyoo irratti reediyoo sagalee Oromoo irratti hojjettan jajjabaadha. Fayyaa ta'aa, galatooma. Yeroo keessan maatii keessan yeroo qabdu hunda sanaaf hirtanii uummata keessaniif dhaabachuu keessaniif waan guddaa qabdu, galata guddaa qabdu. Kanaaf jabaadhaa, fayyaa ta'anis jechuu barbaada. Galatooma. Maqaan koo Daanyee Dafarshaanaan jedhani. Reediyoo sagalee reediyoo Oromoo yeroo hundaan dhaggeeffadha. Dhugaa baay'ee gaarii fi haala jiruu fi haala sochii biyya keessa ta'e kan biyya alaa ta'e walumaa galatti haala gaariidhaan nu dabarsu. Haa ta'u immoo hirmaannaan uummataa hammam yoo jenne egaa tilmaamuu hin dandeenya. Keessoo namni biyya alaa jirru kuni waan inni nurraa eeggamu waanuma akkanaa jajjabeessuu, bira dhaabbachuu, warra waan kana hojjetu irratti gatuu miti. Maaliif jennaan warri kana hojjetanis akkuma beennu mindaa mataa isaanii qabanii volontarii waan kana hojjetu. Kanaaf nus yeroo qabnurraa qisaasnee warra kana bira dhaabbannee jajjabeessinee reediyoo kana duwwaa utuu hin ta'in waan Oromoo marayyuu bira dhaabbannee jajjabeessuun dirqama Oromummaan nurra jira. Kanaaf yoo nu jabeeffanne malee, yoo nu bira dhaabbanne malee diinagdeedhaan, humnaan, yaadaan waan jiru cufaan yoo bira dhaabbanne jabeeffachuu waan furga'ee fuulduratti uummata keenyaaf sagalee ta'uu danda'a. Yoo nu bira dhaabbanne immoo warruma waan kana hojjetu irratti yoo ganne isaan isinuufuu hin dadhabuu nama mindaa tokko waan isaan itti argatan tokko illee hin jiru. Kanaaf jajjabinni nu bira dhaabbachuun jajjabina barbaada. Uummanni biyya alaa jirtan diinagdees ta'e, yaadnis ta'e, dandeettiidhaanis ta'e waan danda'amu cufaan bira dhaabbattanii reediyoo sagalee Oromoo kana akka bira dhaabbattan dhaamsa isinii dhaama. Sagalee reediyoo Oromoo duwwaa utuu hin ta'in waan Oromoo marayyuu yoo waa jabeeffanne malee bilisummaa hawwinu san arguu hin dandeenyu. Yoo waa bira dhaabbanne malee bilisummaa hawwinu san arguu hin dandeenyu. Biyya abbaa keenyatti kan gallus kan biyya abbaa keenya bilisoomsuu dandeenyus waan qabnu yoo jabeeffanne duwwaadha. Kanaaf uummanni biyya alaa jirru jabaannee waan qabnu jabeeffannee reediyoo kana bira dhaabbannee sagalee biyya keessattis ta'e biyya alaattis ta'e iddoo Oromoon jirutti hundatti sagalee ta'ee nu dabarsaa waan jiru biraa dhaabbannu dhaamsina ni qabu. Uummata biyya alaa jiruuf isa kana jabaadhaa, jabaannu, wal jabeessinu, reediyoo keenya biraa dhaabbannu isiniin jedha ulfaadhaa. Raadiyoon sagalee Oromoo dinqisiifannaa gama tokkoon hawaasa keenyarraa argatuyyuu malee kanneen raadiyoo kana qeeqan gama biraatiin ni jiru. Keessumaa raadiyoon kun odeeffannoo barbaachisu yeroodhaan nuun ga'u kan jedhu yeroo garaa garaatti akka qeeqaatti ni dhiyaata. Dhugaadha, reediyoon kun torbaanitti guyyaa 3 duwwaa waan darbuuf odeeffannoo gidduu kanatti dhufan karaa biraa ittiin dabarsu hin qabaatu. Kun immoo hanqina durumaa qabee jiru waan ta'eef bulchiinsi jaarmichaa gara fuulduraatti kan itti yaadu ta'a. Gama kaaniin odeeffannoo darban irrattis qeeqonni adda addaa kan dhiyaatan ni jiru. Keessaayyuu bara kana dhimma Girmaa Xirunaan kan wal qabate odeeffannoo hawaasa keessa deemaa turee fi akkaataa raadiyoon madda walaabuu dhimmicha itti keessummeessee ture irratti qeeqni adda addaa reediyoo kana irratti dhiyaachaa tureera. Haa ta'uti raadiyoon sagalee Oromoo giddugallisaa dantaa uummata Oromoo fi faayidaa uummata Oromoo akkasumas seera gulaalaa jaarmichaa waan ta'eef qeeqa hawaasitti dhiyaatullee akkuma kanaan keessummeessa. Ammas taanaan raadiyoon sagalee Oromoo kan itti aman irrinoota haga yoonaatti jiran fooyyeffachaa hawaasti Oromoo odeeffannoo wal madaalee fi wal qixxaatu akka argatu karaa hundaan hojjechuudha. Kana biraanis hundeen raadiyoo kana uummata waan ta'eef uummati gama isaatiin raadiyoo kana kunuunfachaa jabeeffachaaf tifkachaa adeemuun odeeffannoo haqaa fi yeroo irratti hundaa'e argatu irratti isa gargaara. Sabni kamuu rakkoolee kam keessaa ba'uu kan danda'u yoo waan qabu mara eeggatee waan dhabe immoo akeekkatee wal ta'e irratti hojjete qofaadha. Sababni isaas saba waan qabu eeggate qofaatu waan dhabe jabaatee hojjete bira ga'uu danda'a waan ta'eef. Qophiin har'aaf qabnu kanumaan xumurama waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa.